Haleellaan magaalaa galma mootummaa Siiriyaa Damaasqoo keessatti sanbata darbe gaggeeffame ajajoota waardiyyaa warraaqsaa kan Iraan 5 ega ajjeese booda muddamsi giddu galeessa Bahaa keessatti hammaataa jira. Pireezidaantiin Iraan Ibraahim Ra'iisi haleellaa kanaaf Israa'eliin komachuun haaloo ba'uuf akka jiranis dhaadatan. Israa'el garuu itti gaafatamummaa kan hin fudhanne yoo ta'u maadhelee Hamaas kanneen Gaazaa keessaa rukutuu irratti xiyyeeffachuun itti fuftee jirti. Kunis haleellaa shororkeessummaa gareen kun onkololeessa keessa banee namoota 1,200 ajjeeseef deebii kennamedha. Namoonni gara 240 ta'anis booji'amaniiru. Ega wal waraansi Israa'eliif Hamaas gidduu jalqabame as Ameerikaan Israa'eliin cimsitee deeggaruudhaan giddu galeessa Bahaa keessatti waraana qabdus yeroo kurna hedduu haleellaa jala seenuu argiteetti. Sanbata darbe xiyyeeffannaan ture buufata xayyaaraa Ameerikaa isheen Al-Asad kan Iraaq keessatti argamu irratti ture. Ittaanaan gorsaa nageenya biyyoolessaa kan United States John Feiner sagantaa televiziyoona ABC This Week jedhamu irratti gaaffiif deebii gaggeessan irratti yaada kennaniin. It was a very serious attack using a capability of ballistic missiles that pose a genuine threat. Dandeettii haleellaa misaa'ila baalaastikii gargaaramuun ogummaa humnoottan United States qaban irratti sodaa dhugaa ta'e kan fide haleellaa baay'ee hamaa ture. Kana malees Ameerikaan yeroo darbe haleellaan kun Iraaqii fi Siiriyaa keessatti innaa raawwatame. Haleellawwan kanneen keessatti yeroo barbaachisaa ta'e argamus deebii kennuu fi akka deemnu akkasumas gareewwan nurratti duula itti fufan kana qabachuu fi akka deemnu agarsiifteetti. Qondaaltonni fayyaa kan Gaazaa keessaa akka jedhanitti hanga ammaatti wal waraansa Israa'eliif Hamaas gidduutti ta'een namoonni 25,000 ol akka ajjeefaman ka gabaase yoo ta'u Israa'el namoota nagaaf eeggannaa akka gootu akkasumas gargaarsi namoomaa dabalataan akka seenu hayyamsiisuuf Ameerikaan dhiibbaa gootu salphisaa hin jirtu jechuudhaan Feiner immoo dubbataniiru. They've announced in recent days that they're going to allow flour to be delivered to an Israeli port in Ashdod and then brought into Gaza. Guyyoottan dhiyeenya kana darban keessa daakuun buufata doonii Israa'el Ashdoditti argamutti akka fe'amu achiis gara Gaazaatti akka fidan wayyamuu fi akka jiranu beeksisaniiru. Kuni tarkaanfiiwwan xixiqqoodha. Garuu bu'aa kan qaban ta'uus gahaa miti. Hanqinni nyaataa ka jiru ta'us tolo ooltonni lammiilee Faalisxiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi Raafaa keessatti daabboo raabsaa turaniiru. Haalli kun garuu itti fufiinsa kan hin qabne ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres akeekkachiisanii jiran. Guterres akeekkachiisa kana kan kennan walga'ii 19ffaa kan Non-Allied Movement jedhamu dhuma torban darbee Kaampaalaa Ugaandaa keessatti gaggeeffame irratti ture. People are dying not only from bombs and bullets, but from lack of food and clean water, hospitals without power and medicine. Namoonni kan du'aa jiran haleellaa boombiitii fi rasaasaan qofa ittuu hin taane hanqina nyaataa fi bishaan qulqulluu akkasumas hospitaalonni humna elektirikaatii fi qoricha dhabuun kana malees imala dadhabsiisaa lola jalaa miliquudhaa fi taasifamuun du'aa jiru. Kun dhaabbachuu qaba. Israa'el keessatti maatiiwwan namoonni jalaa butamanii jiran akka gadhiifaman gochuuf Hamaas waliin waliigalteerra akka ga'amuuf dhiibaa ka jiran ta'us garuu Muummichi Ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu sanbata darbe gara miidiyaa hawaasaatti bahuun dhaadannoo kanaan dura Hamaasiin balleessuuf dhageessisaa turan irra deebi'uudhaan waraanni ega xumuramee booda to'annoo nageenya Gaazaa qabachuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. המתווך הקטרי במקרה הזה שהתחייב שהתקופות הוא ידאג יש לו מנופים על החמאס. Mootummaan Israa'el naannoo laga Yordaanos dhiyaa hundarratti to'annoo nageenyaa qabaachuu qaba. Kuni haala barbaachisaadha. Yoo yaada abbaa biyyummaa Falisxeemii waliin wal faalleesse maal gochuu qabna ree? Haasawaan Netanyahu kun furmaata mootummoota lama Falisxiinota waliin dhaabuu jedhu waliigaltee dhaabbataadha jechuudhaan United States fi qaamoleen biroo waggootaaf deeggaraa turan sana gaaffii keessa galchee jira.